Taatee torbee kana magaalaa Roobee keessatti maanguddoon umrii 60 irratti raawwatame kan miidiyaa hawaasummaa irratti dubbii cimaa ta'e kan safuu hawaasaa fi uummataa cabse jedhame kana irratti maanguddoon reebichi irra ga'e obbo Waaqoon maal jedhu. Akkam jirtu namoota chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe godha, viidiyoo kanallee like gochuun hanga dhumaatti nu waliin tura. Maanguddoon Roobeetti booksii fi dhiitichoo daboo irraa hafan amma maalirra jiru? Taateen jimaata darbe buufata konkolaataa magaalaa Roobee keessatti mudate dhaloonni safuu irraa sigigaachuu kan akeekee fi namoota hedduu kan dheekkamsiise ture. Maanguddoon ganna 60 obbo Waaqoo Kadiir jimaata ganama imaltuu dhuunfaa isaaniif magaalaa Roobee irraa gara Gaarfaa deemuuf bariidhaan ture buufata konkolaataa magaalaa Roobee kan seenan. Yeroo gara buufata konkolaataa seenuuf deemaa jiranitti mooraa buufatichaatiin alatti dargaggeessi tokko miira dheekkamsaatiin koottu jedhee akka isaan waame yaadatu. Haalli waamichaa isaa nagaadhaaf akka hin taane waan naaf galeef dafeen deemeen buufata konkolaataa keessa seenee kan hin dafee ol seenuu filadhees achi keessa namni baay'een waan jiruuf qaamni nageenyaas ni jiraata jedhee waanan yaadeef jechuun BBC'tti himan. Dargaggeessi kun isaanuma faana mooraa seenuun bilbila kohattee fidi jechuun dubbii akka isaan jalqabes himu. Bilbila maaliiti ani kanan qaba jedheen bilbila koo itti agarsiise. Isa dhoksite fidi jechuun booksiidhaan akka isaan dhaanuu eegalees dubbatan. Ergasii dargaggoonni hattuudha maqaa jedhuun viidiyoo isaan waraabaa mooraa buufata konkolaataa keessa iyyisiisaa yoo tuman mul'isa. Reebicha kanaan duratti akka hattuu hin taane afaanii fi ragaa of harkaa qaban itti agarsiisuuf yaalanillee hiree dhaga'amuu hin arganne. Obbo Waaqoon viidiyoo yoo isaan daboodhaan reebaman mul'isu irra deebi'anii ilaaluun xiinsammuu kiyya miidha jedhanis reebichi isaan irra ga'ee fi wanni viidiyoodhaan mul'ate walqixa akka hin taane himu. Yoo xiqqaate daqiiqaa 10-15 kan ta'u kan na duukaa deemanii booksiidhaan kaalchoodhaan na reebaa turan. Naniyye namni narraa qabuu hin dandeenye erga na reebanii quufanii qaamni nageenyaa dhufee hundi keessanuu waajjira poolisii deemtu jedhanii kan narraa dhaaban jedhu. Haleellaa kanaan fuula isaanii irra miidhaan ga'uu fi morma isaanii irra reebicha ga'een midhaan liqimsuuf akka rakkatan qubni isaanii tokkos akka cabe himu obbo Waaqoon. Cubbuu maalii tan qaba anis akka mucaa koottiin du'a. Obbo Waaqoon yeroo reebichi kun isaan irra ga'u akka malee iyyaa akka turan viidiyoo kanarraa mul'ata. Turtii BBC waliin taasisan irratti akka dubbatanitti iyyi isaanii anis akkuma mucaa koottan du'a kan jedhu itti dhaga'amaa turuu eeran. Mucaan kiyya Ramadaan Waaqoo jedhamu kan umriin 20 keessa bara 2010 saba lola daangaa Somaalee waliin ture irratti humna addaa Somaalee uleedhaan reebanii ajjeesan. Reeffa isaatu argadhee hin awwaalle. Madaan mucaa kiyyaatu osoo na keessaa hin bahin akka nama abaarsa qabu anillee akka mucaa kiyyaattan ajjeefamaa kan jedhu sammuutti na dhufeen iyyaa ture jedhan. Obbo Waaqoon erga leellaan kun isaan irra ga'een booda tumsa hawaasaa fi qaamolee mootummaan deeggarsa argachaa turan. Hospitaalli Meelbaa jedhamu waan narra ga'e kana dhaga'uun yaalii guutuu saantiba tokko osoo nan kaffalchiisin naaf kennanii jiru. Galata Waaqaa ammoo wayyaan qaba, ijji koo ilkaan koo hin badne jedhan. Ummanni koo haa galatoomu. Abbaa ijoollee 6 kan ta'an obbo Waaqoo Kadiir miidhaan isaan irra qaqqabe kun viidiyoodhaan waraabamuun wanti isaan irra ga'e xiyyeeffannaa akka argatuuf akka isaan gargaare himu. Ani nama viidiyoo sana waraabe hin beeku. Anumatti taphachuuf waraaban jedheen yaadaa ture. Mucaa magaalli tokko moobaayilii nan fuuldura qabaa yoo na waraabu argaan ture jedhu. Dallansuu haleellaa isaan irra ga'e hordofee miidiyaa hawaasummaa irratti deemaa ture. Shakkamtoonni miidhaa kana maanguddoo kanarraan ga'an akka to'atamaniif gumaacheera. Qajeelchi poolisii godina Baalee fi magaalaa Roobees shakkamtoota gocha safuu hawaasaa cabse kana raawwachuun shakkaman to'ate seeratti dhiyeessuuf adeemsarra jiraachuu ibsanii ture. Obbo Waaqoon gochi isaan irra ga'e safuu dhabuu dargaggoota muraasa malee waan magaalaa Roobee fi uummata Oromoos ibsuu miti jechuun ibsu. Gochaan kun waan aadaa keenya ibsuu miti, waan Itoophiyaas ibsuu miti, waan Oromoos ibsuu miti. Namni ol dhaga'u dhugaadhaan deemuu qaba malee humnan qaba jedhanii nama miidhuun safuudha jedhan. Qaamni nageenyaa dura dubbicha salphisanii ilaaluudhaan laaffisanii ture. Erga uummanni viidiyoo kana ilaalee sagalee naaf dhageesse xiyyeeffannaa guddaa itti kennuudhaan bakka isaan jiranii gurra qabanii hunda isaanii to'atanii jedhu maanguddoon kun. Hawaasni kiyya kan sagalee naaf ta'e qaamni seera jara kana to'ate seeratti dhiyeesse baay'ee haa galatooman. Qaama yaadaanis gochaanis deeggarsa naaf godhan nan galateeffadha jedhan. Godina Baaleetti dhalatanii kan guddatan obbo Waaqoo Kadiir umrii isaanii keessaa waggoota 40 caaluuf nama ogummaa fayyaatiin hawaasa tajaajilaa turanidha. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1978 gargaaraa fayyaatiin leenjifamanii uummata Walloo beelaan buqqa'ee naannoo Wallaggaa qubatan. Ogummaa kiyyaan akkan tajaajiluuf awuraajjaa Qeellamitti ramadamee aanaalee adda addaa keessa hojjedhe. Ergasii ammoo gara naannoo dhaloota kiyyaa godina Baaleetti deebi'een hospitaala Gobbaa hojjedheera. Guyyaa barachaa halkan hojjechaan barnoota kiyyas fooyyeffadhe jedhan. Ergasii ammoo hospitaala Gobbaa erga hojjechaa turanii booda hanga ji'a darbe kana soorama baanitti waajjira eegumsa fayyaa aanaa Raayyituu keessa hojjechaa turan. Tibbana umriin isaanii 60 erga guute soorama isaanii mirkaneessifachuuf asiifachi
osoo socho'aa jiranii haleellaan kun buufata konkolaataa Roobee keessatti isaan mudate. Ogeessa fayyaa waggoota 40 caalaniif ogummaa isaaniitiin hawaasa tajaajilaa turanii fi tibbana haleellaan irra ga'e kanaaf qaamoleen mootummaa fi namoonni dhuunfaa deeggarsa adda addaa gochaafii jiru. Viidiyoon keenya har'aaf qabnu kana fakkaata. Hanga viidiyoo birootiin walitti deebinutti nagayaan nuuf tura.